Kulkullu kan ta'e dhiiga keetiin kan bittee kan waamtee mana kiristiyaanaa kana dhuftanii kan walitti qabamtanii kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qulqulluu foonsaa keenyaatti ulfaataa dhiiga isaa kan dhugdanii itoo beektanii situun beeknis kan hojjettan cubbuu keessan isiniif dhiisu foonsaa kan abboommiidhaaf seeraa dhiiga waan ta'uuf dhiigni isaa uumamaa Waaqayyo yaada isheenis foon isheenis durboo kan taate ilmi Maariyaamii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cubbuu keessan isa darbeef dhiifama isiniif haa godhu isa dhufutti isin haa eegu. Bokeessan isa darbeef dhiifama isiniif haa godhu isa dhufutti isin haa eegu. Bokeessan isa darbe dhiifama isiniif haa godhu isa dhufutti isin haa eegu. Cubbuu keenya hundaanuu dhiisee mootummaa isaa bara baraatti akka nu galchuuf እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ዘንደስ የቁደላ ማከለሉ አዳሳ ቁልቁሌቲ ጊፍቲ ኬኛ ማረሚፍ ጀዲ አከንኑ ማሩፊ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ዘንደስ የቁደላ ማከለሉ Oltaako Yesuus Kiristoos garraamiidhaaf gara laafessa qulqulluu kan taate cubbuu koos cubbuu ijoollota kee kana hundumaas dhiifamanuu godhi etuu beektanii situun beeknis kan hojjettanii cubbuu keessanii balleessaa keessan hundumaarraa Waaqayyo sinaa hiiku Waaqayyo sinaa eebbisu Waaqayyo እግዚአብሔር ያሉ ምስለክሙ አሜን። እግዚአብሔር ይባርክልን። ለአግብርቹ በሰላም አንሳይነ ወዮትን ረከብነ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኦ አኩት ዲሳን ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ